maatii adeemsa maatii keessa waa baay'eetu jira. Dubartii taatee saniifuu hojichi irra caalaan sinirra itti baay'ata jedhee yaada. Akkamitti ol saamsisteeti? Muuxannoo ta'a kun jedhee yaada waan ta'eef kasii gaafadhe. Mee akkamitti ol saamsisteeti? Antu jira si. Dubartummaan mataa isaatu chaalenjiidha. Achirratti immoo gaafa bultii ijaarrattu immoo sancaalii. Garuu jabaachuu. Itti gaafatamummaa sitti baay'ata. Gaafatamummaa guddaa sarara jira. Gaafa bultii ijaarratte ijoolleen si duuba jirti. Ijoolleen kee barachuu qabanii. Hojiin immoo si eegaa. Fakkeenyuma har'umayyuu jechuudha. Ijoolleen mana barumsaa deemti. Nuti immoo hojii asii qabna jechuudha. Halkan kaataa, halkan ka'uu jira. Galgala immoo waaressitee raftaa naannoo sa'a 6 fuulakka akkasitti rafeena. Raftee ganama immoo sa'a 11 sa'a 10 ta'uu qabda. Dirqama kan kee waan ta'eef wal simsiistee deemuun dirqama garri gootu hin jiru waan ta'eef. Garuu inni nu bareedaadha. Jaallattee jiraatta waan ta'eef. Jaallattee jiraatta. Inni suniyyuu chaalenjii sunuyyuu akka ati jabaattu jireenya kan kee akka jaalattu wantoota taasisan keessa wantoonni kun osoo hin jiraanne jireenyi kan kee hiikan qabu jechuudha. Kanarratti tarree immoo sirriitti si arguu barbaanna. Mee gara fuulduratti kaayyoon ati godhattee maal inni? Gara fuulduratti hojii hojjechaa jira. Hojii bara kana keessatti kan kaayyeffadhe hojii aadaa tokko fideen dhufa akka sirba singilii tokkotti jedha. Sirba aadaa Arsii fidee dhufuu jira. Na eegaa jechuun barbaada sumaan dhaamsan dabarsa. Waa'ee albamoo maal yaadaarta? Waa'ee albamaa dhugaa dubbachuuf hin kaasne malee kana dura yaaleen ture sababii garaagaraatiin dhaabbatee 2002 irratti jechuudha.